Ashamaa akkam jirtu dhaggeeffattootaa fi jaallatamtoota maatiiwwan miidiyaa keenyaa fi keenya guyyaa har'aatiin odeeffannoowwan wayitaawoo ta'an qabannee jirra. Turtiin keessan nu waliin haa ta'uun affeerraa keenya. Injifannoo bitootessa 24 yeroo kabajnu deeggarsa uummata keenyaa hir'ifnee galateeffachaati. Bitootessi 24 guyyaa jijjiiramni seena qabeessaa bu'uura itti qabatee fi ilaalamaa siyaasa haaraan imalli injifannoo waggaa torbaa injifannoodhaan jalqabee injifannoodhaan itti fuulleedha. Dirreen Oromiyaa fi Itoophiyaa jijjiirama kanaa deeggaruun injifannoo argamee leellisaniiru. Biyyi Itoophiyaa gada abbichuutti bifa haaraa fi maqaa gaarii seenaa biyyichaa geeddaree hojjechuun biyya uummata bal'aa gootummaan beekamtuu dinagdeedhaan dabalamtee imala gara badhaadhinaa taasistuu irratti argamti. Hiriirri deeggarsaa injifannoo fi milkaa'inaa jijjiiramaan booda argamee itti fufsiisuu kaayyeffatee uummata kutaalee biyya keenyaa hundaa hirmaachisee dhaadannoo garaagaraa dhageessisuun adeemsifamaa ooleera. Jijjiiramichi kan Itoophiyaa hundaati. Akka lammii biyya kanaatti mootummaa biyya bareechee ijaaraa jiru kana deeggaruun gootummaa fi aantummaa biyya ofiif qaban kan mirkaneessudha. Injifannoo wareegamaan argannee wareegamnee eegna jechuun godinaaleen Oromiyaa dhaadannoo garaagaraa dhageessisaniirus. Dhaadannoon kun waggaa torbaffaa jijjiirama dhufee ilaalchisuun ta'us beekameera. Egaa jaallatamtoota keenyaa qophii qabannee jirru asumarraan golomnaa yeroo dansaa qabaadhaa. Laayik, sheer, sabskiraayib gochuu hin dagatinaa. Galatooma.